Harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu ijoo kanaa isinitti mansaraa isaati. Magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti qeerroo barii tokko malee qabanii hidhuun itti fufee jiraachuu maatii fi hiriyoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaati jiru. Magaalaa Cirootti humnoonni sirna aangorra jiru tiksan dargaggoo Yaadessaa Beenyaam jedhamu baatii tokkoon dura akkanumaan qabanii hidhuun seeraan ala mana hidhaatti gidirsaa jiraachuu maatiin nama kana OMN'f ibsan. Magaalaa Naqamteetti ammoo sanbata darbe dargaggoo Xaayir Huseen jedhamu humnoonni tikaa daandirraa butanii fudhatanii deemuun achi buutee dhabamsiisuu himu jiraattonni. Waraanni bilisummaa Oromoo booji'amtoonni waraanaa harka isaa jiran Waldaa Fannoo Diimaa addunyaaf dabarfamanii akka hin kennamneef sirni aangorra jiru danqaa ta'aa jiraachuu isaa ibse. Abaa'oo waboonni ibsaa kaleessa baaseen zooniiwwan garaagaraatti lola taasiseen loltoota sirna aangorra jiru tiksan keessaa hedduun booji'amanii harka isaa jiraachuu himuun booji'amtoota kana keessaa warra gara maatii ofiitti deebi'uuf fedhan Waldaa Fannoo Diimaatti kennuuf yaalus sirni aangorra jiru adeemsa kanatti danqaa ta'aa jiraachuu ibseetii jira. Gochi kun Waldaa Fannoo Diimaa addunyaas ta'ee hawaasni addunyaa balaaleffachuu maluudha jedha ibse kunim. Oduu gama biraatiin ammoo milishoonni naannoo Amaaraa Benishaangul Gumuz keessatti gocha duguggaa sanyii raawwachaa jiru jedhan jiraattonni godinicha. Humni naannoo Amaaraatti dhiheenya gara godina Matakkalitti bobbaafame kun yakka suukaneessaa uummata Gumuz irratti raawwataa akka jiran ibsan. Humnoonni finxaaleeyyiin Amaaraa golga nagaa kabachiisuutiin garasitti bobbaafaman kunniin dhalattoota Oromoo aanaa Dibaatee keessa jiraatan irratti haleellaa raawwachaa akka jiran himameetii jira. Muudamni sirna bilchaginaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin godhamee hariiroo kaayoo irratti ijaarame kan warra Abin Izeemaa fi bilchaginaa kan dur caalaa yeroo ammaa ifa godheera jedhu hayyoonni. Caasaa mootummaa magaalaa Finfinnee miilanaa keessatti hoogganoonni Izeemaa fi Abin sadarkaa biirootti muudamni kennameefii jira. Murnoonni kunneen sadan ejjennoon sabboonummaa Oromoo fi federaalizimii sabdaneessaa irratti qabaniin bilchaginaan waliin michoomamu. Hundi isaanii sirna federaalawaa sabdaneessaa fi eenyummaa sabboonummaa Oromoo irratti ijaarame akka yaaddootti lakkaa'uun akka diina waloottis waan lakkaaniif ejjennoo waloo qabu jedhamaatii jira. Bara 1774 labsamuu seera haaraa mirga ilmaan namaa Declaration of Independence boodas waggoota baay'eef ilmaan namaa maqaballeessii adda addaa walirratti raawwachuun duguggaa sanyii kan bifa amantaa fi sabaa bu'uura godhateen wal fixaatee turanim. Duguggaa sanyii Rwaandaa kan bara 1994 hanga jumlaan duguggaa zaanii kan namoonni miiliyoona 6 irratti ajjeefamanitti haasawni jibbiinsaa fi kaartaa maqaballeessii sarbamiinsaa mirga namoomaaf sababa ta'ee jira jedhameeti dubbatamam. Shaneem juntaa fi baandaa jechuun maqaa itti moggaasuun ilmaan namaa yakkuun namummaa irraa mulquu fi balleessuun waan waggoota sadan darban bal'inaan Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru ta'uu ibsuu ragaaleen garaagaraa. Oduun ijoo ammaaf qabannee kana fakkaata. Horaa bulaa deebinaa.